السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتك بجماعة كم جرتوا النجاجر الحمد لله إسن السرب إسن هاتي سو كجرتني تكسمو بلاك النبي عم باكي ستي سود عربيا كي ستي كسمو بيوتا غرغرا كي ستي من هيدا كي ستي ركتا جرتن ركون كي سر ركو كينا ركو تي سر ربين درمتي إريك أبي إسن الراها فرو إن شاء الله جمتشون تيسن جمتشوتين نجني أنا نمن dhaga'uudhaamne malee cal'isuu laafifne ammallee obbolaa keenya sagalee akka taanu jedha. Kanatti aansuun inshaallah kaleessa viidiyoo daqiiqaa 4 takka irratti yeroo biyya gallu maal bitachuu qabna, meeshaalee kiiloon irratti hin kaafne kam shaanxaa kaa'annee galuu qabna mata duree jedhu kutaa tokkoffaa qopheessee ture. Achirratti meeshaalee haga tokko isiniif dhiyeessee ture. Inshaallah har'as waan hafe itti fufna jechuudha. Inshaallah fedha rabbiitiin kutaa lammaffaa. Okay, kutaa lammaffaa har'ammoo waa 4 qabadheen dhufe. Inshaallah waa 4 kun kan isin fayyada jedhee isin irratti hin dheeressu. Isin na fayyadee ofii kootiif bitadhe isinillee hin fayyada jedhee waan isiniif dhiyeessu yaadee fi warri immoo na jajjabeessuu barbaadan akkasuma kana caalaa hamma moobaayilaa hamma wantoota nu fayyadan hamma isiniif dhiyeessu yaalu takkatti hamma dandeettii kooti. Inshaallah kana jajjabeessitan abdii qabaa warri na jajjabeessitan immoo kalee hedduun keessan galatoomaa isiniin jedha. Share, like, subscribe godha. Inshaallah xiqqoo beeynu walirraa barannee guddootti achi tarkaanfannaa inshaallah. Akkasumatti meeshaaleen har'a isiniif qabadhe waa 4 isiniin jedhee waa 4 san keessaa meeshaalee 2 kan nutti hin ulfaanne kan harkatti hin galachuu dandeenyu jechuudha inshaallah. Isaan keessaa feermuuziin isa tokko. Feermuuziin gosa garagaraati jira. Afaan biyya keenyatiin afaan warra Harargeetiin barraadaa jedhanii gara nu biraatti buu feermuuzii jedhanii bakka biraatti waan jedhamu waan hin beeku na offolchaa garuu feermuuzii haa jennu. Feermuuziin baay'ee tokko nu fayyada. Akkasuma biyya keenyallee numa jira laakiin meeshaaleen biyya keenya keessa jiranii fi biyya Arabaa keessa biyyoota guddatan keessa jiran qualitiin isaanii tokko miti maaliif jennaan akkuma diinagdee walirra caalu meeshaaleen gara biyyaa seensisan qualitiin isaa wal caala. Akkuma immoo qualitiin isaa wal caalu san gatillee wal caala jechuudha. Kanaaf feermuuzii tokkocha yookaan 2 qabannee shaanxaa keenya keessatti galuu ni dandeenya. Qaraxa hin qabu akkasuma ulfaatina baay'ee hin qabu. Uffata guurree galuu caalatti isa 2 yoo galleen fakkeenya tokko hadiyyaa namaa yookiin tokko yoo itti fayyadamne haga tokko baay'ee nu fayyada jedhee yaada. Laakiin ni caballee haa cabu lubbuun namaatu ni baddi gaafa guyyaan ga'e wanti takka immoo yoo guyyaan ga'e hin ooltu guyyaa isaa yoo cabe guyyaadha. Haa ta'u nuti waan jabdu waan nu fayyada takka jennee yaanne takka bitannee galuun nu fayyada jechuudha. Kanaaf feermuuzii tokko 2 yoo bitattee galtu taate fakkeenyaaf tokko shaanxaa kaatee tokko harkatti illee galachuu hin dandeetta. Kanumarraa kaafee immoo shaanxaalee duudatti baatan ka barattoota kana duuda keetitti as qabattee galachuunis ni dandeetta jechuudha. Haalli ittiin galachuu isaallee sin dhibu. Meeshaa baay'ee salphaa fi qaraxa hin qabne akkasuma ulfaatina qabaatee kiiloo irratti hin kaafne. Namni tokko yeroo saafaru kiiloo 43 yookaan 45 shaanxaa xiqqoo harkaa malee ni hayyamamaaf eenyumaafuu yoo tikeettiin galu jechuudha. Kanaaf ati meeshaalee kana kiiloo kanaa keessa waan si fayyadu tokko dhabuu hin qabdu. Yeroo gara waan nu fayyadu tokko dhabuu hin qabnu jechuudha. Waan biyya keenyatti faayidaa guddoo nu kennu tokko. Kanaaf feermuuzii kana yoo kaayattee 2 tokko galteen baay'ee tokko si fayyada jedhee yaada. Baay'ee tokko bu'aa namaafillee yoo kennite namas fayyadee firri keetis yookaan maatiin keetis itti gammaduu danda'an jedhee yaada. Inni lammaffaa saanii kana saaniin kun karuuza itti naqattu aramni akkaan qorrineef yeroof qabee eega. Akkasuma biyya keenyatti illee yoo galle baay'ee nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf ati dalagaa qabda yookaan gurdeemu wadda biizidha yoo jenne saaniin kun galachuuniif sittin ulfaatu ulfaatina hin qabu. Shaanxaa keessas yoo keettee akka barbaaddetti 2-3 galachuu dandeetta. Inni gosa garagaraati jira, laastikirraa jira, sibiilarraa jira. Kama garaan kee yaade yoo bitatte qualitii bareedaa isaa laalte yoo galatteen galachuu dandeetta jechuu baay'ee salphaadha. Biyyatti immoo akkaataan ittiin nu fayyadu fakkeenyaaf yoo nuti gurdeemnu maatii keenya dhiifnee nyaata dhiisuu fi barbaanne nyaata keenya hojjannee itti naqnee fi biraa yoo deemne yeroo barbaanne